Lintra. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo BBC Afaan Oromooti sagantaa galgala har'aa waliin ani Baqqalaa Toomaati. Ajjeechaa Oromiyaa keessatti raawwate irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Hangaan nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa garuu ibsichi dogoggoradha jedhu tarkaanfiin fudhatame madaalawaadhas jedhu. Makiinaan tokko nama 30 yoo qabate namni 30 badurra namni tokko sun baduun dirqamata. Tarkaanfiin madaalawaa hin taane bakkeen itti fudhatame hin jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN ka Finfinnee hojiitti deebi'uuf karri banaadha jedha abbaan taayitaa Broadcast Itoophiyaa. Hawwinullee barbaannullee qilleensa irratti deebi'anii uummata isaanii biyya isaanii fedhii isaanii akka tajaajilan. Olmaa dhaddachaa dhimma Jawaar Mahammadii fi namoota biroollee harkaa qabnaa ani Baqqalaa Toomaati nu waliin tura. Olmaa mana murtiitiin haa eegallu obbo Jawaar Mahammad hakima dhuunfaa isaaniitiin akka yaalaman manni murtii ajaje. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi Ramaddii Araadaa beellama har'aatiin raawwii ajaja beellama darbee fi ragaalee qorannoo duraa abbaa alangaa dhaggeeffateera. Dhaddacha ka hordofaa ture Habtaamuu Xibabuu daqiiqaa muraasa dura bilbilaan dubbiseen ture. Tole baay'ee galatoomii Baqqalaa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi Ramaddii Araadaa guyyaa har'aa kana ajajawwan manni murtichaa yeroo darbe yookaan guyyaa wiixataa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mahammad fa'aa irratti kenne raawwii isaanii dhaggeeffachuudhaan ture kan inni eegalee haaluma kanaan shakkamtoonni qorannoo dhibee COVID-19 akka taasisan manni murtii ajajee ture. Koomishiniin poolisii federaalaas ragaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa erge qabatee guyyaa har'aa kana mana murtiitti dhiyaateera. Ragaa kanaanis obbo Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Adaanee yookaan Booranaa fi Shamsaddiin Xahaa dhibicharraa bilisa ta'uun isaanii dhaddacharratti himameeti kan inni jiru. Gama biraatiin garuu gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallasaa Dirribsaa qorannoon dhibee COVID-19 akka hin taasifamneef mana murtichaatti himeeti kan inni jiru. Gama biraatiin dhimmi ajajni irratti kennamee ture dhimma fayyaa obbo Jawaar Mahammad ture. Dhaddacha darbe irratti manni murtichaa obbo Jawaar Mahammad adeemsa jiruun tajaajila yaalaa argatan jedhee ajajeeti kan inni ture. Dhaddacha har'aa irratti garuu obbo Jawaar Mahammad tajaajila wallaansaa osoo hin argatin akka jiranii fi ammallee dhukkubsachaa akka jiranidha kan dubbatanii. Yaaddoo lubbuu isaaniif qaban irraa kan ka'es ogeessa fayyaa dhuunfaa isaaniitiin yoo ta'e malee ogeessa fayyaa isaan hin beekneen wal'aanamuu gonkumaa akka hin barbaannedha kan dubbatanii. Haaluma kanaan guyyaa wiixataa yookaan immoo guyyuma beellama yeroo darbee galgala jechuudha abbaan alangaa fi qorataan poolisii isaan biratti argamuudhaan ogeessa fayyaa dhuunfaa isaanii fidatanii wal'aanamuu akka danda'an itti himanii akka turan obbo Jawaar dhaddacha irratti himaniiru. Haa ta'u malee waqtii sanatti bilbila ogeessa fayyaa isaanii argachuu waan hin dandeenyeef guyyaa itti aanutti ogeessi fayyaa kun akka dhufu taasisuu isaaniitti kan dubbatanii. Haa ta'u malee ogeessi fayyaa kun seenee isaan yaaluu akka hin dandeenye fi akka dhorkamedha. Poolisiin federaalaatis hospitaala rifaraalaa koomishinii poolisii federaalaatti yaalamuu qabu eegumsa ni goonaa fi jechuudhaan dubbatanii. Haa ta'u malee obbo Jawaar wanti isaan kaasan Hacaaluun du'eera Jawaartu hafe jedhamaati kan inni ture. Poolisiin federaalaas kanumaaf eegumsa cimaa naaf gochaa jira. Ani dhaabbilee fayyaa mootummaa tuffadhee miti. Manni murtichaas yaada garee lamaanii erga dhageeffate booda obbo Jawaar Mahammad hakima dhuunfaa isaaniitiin akka yaalaman guyyaa har'aa kana ajaje kenneera jechuudha. Tole Habtaamuu galmeen kun har'aa kuni ragaalee abbaa alangaa dhaga'uudhaaf ture ka beellamame ragaaleen abbaa alangaa dhagahamaniiru. Eeyyeen beellama har'aa irratti abbaan alangaa ragaalee namoota 3 dhiyeeffachuu isaati kan himee jiru. Haa ta'u malee isaan keessaa ragaalee namoota 2 guyyaa har'aa kana jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiranii. Manni murtichaas jechi ragaaleen kun kennan gara barreeffamaatti jijjiiramee gara galmee akka seenu ajaja kenneeti kan inni jiru. Akka waliigalaatti manni murtichaa iyyata shakkamtoonni fi abbaan alangaa dhiyeessan akkasumas immoo jecha ragaalee abbaa alangaa kunneen hafan yookaan kan biroo dhaggeeffachuudhaaf hagayya 18 bara 2012tti beellama qabateera. Oduun gaggabaabsee isinitti hima. Sa'aatii 24 keessatti namoonni haaraa 1778 Itoophiyaatti vaayirasii koronaa vaayirasiin qabamuun 20 ammoo lubbuu dhaban. Lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan qabamanis 36 siqeera. Yuugaandaatti manni murtii maatii ijoolleen isaanii yeroo da'umsaa du'aniif beenyaa $84 murteesse. Manni murtii heeraa biyyattii mootummaan haadholiif tajaajila fayyaa bu'uuraa kennuu hanqachuun mirga heeraa isaanii sarbaa jira jedhe.
Dooniin Liibiyaarraa imalaa turte dhohuun yoo xiqqaate namoonni 45 du'an. Dooniin kun imaltoota 80 feete akkuma imala eegalteen buufata doonii Liibiyaa Zuwaaraa jedhamutti dhoote. Dhaabbanni teeknooloojii Apple kaampanii Ameerikaa yeroo jalqabaaf doolaara tiriliyoona 2 baasu ta'e. Dhaabbanni bilbila iPhone gurguru kun daldaluma weerara koronaa vaayirasiin qabbaneessa keessatti gatii guddaa kana kabaase oduun isaan kanneen. Odeessa taanutti wayitan cahu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qaamoleen nageenya tarkaanfii humnaa kamadaalawaa hin taane fudhachuurraa akka of qusatan waamicha dhiyeesse. Koomishiniin kun hiriira Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruu fi miidhaa qaqqabaa jiru irratti ibsa kenneen lubbuun namaa darbuuf miidhaan qaqqabuu ibsee jira. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii meeqa akka ta'e koomishinichis ta'e mootummaan amma dura waan jedhe hin qabu. Namoota ajjeefaman keessaa Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraatti ka ajjeefame Faarii Abdii erga fuudhee reefu ji'a 2 guutee jedha obboleessi isaa Diinee Abdii. Obboleessi Faarii Abdii Mahamad jedhama. Inni kun nama umriidhaan amma dhiibbaa isaa waggaa 30 ta'a. Qabsoodhaan keessatti ilmi adeera yaaqu alwaan amakamaan jedhama. Hidhoo meerataa kan dhiitan keessa jechuudha. Akkasitti haasoma geessinannee buufata geessinannee waggaa nuti akaanuu jechuudha. Baay'ee kaafannee ambulaansii yeroo keessatti qabuun dandeenye akkasitti baay'ee keessaas buusanii jechuudha. Battalumatti rasaasa 3 rukutanii ajjeesanii. Haalli yeroos ture maal akka fakkaatu natti himi. Mormii keessatti dhaawame jechuudha Fariid. Mormii cimaa gaggeeffamaa ture gaa yeroo san keessatti namoonni gala jaamuu miti xiqqaa guddaadhaan dhiiraa dhalaadhaan akkasii baanee jechuudha. Yaadannoo dhageessisaa ture yeroo sanitti raayyaan isaatis gaa akkasitti uummatoota addaan faffacaasuudhaaf yaalii godhee garuu milkoofnee eegas booda humna dabalataa ooraal tokkoo fi waan achi 4 dabalatanii jechuudha. Uummattoota hunda addaan faffacaasan namoota dhooman kana kararraa fuudhullee nu dhoorkan jechuudha yeroo sanitti. Akkasitti gaa nuti hanga dandeenyutti humna keenya jechuun baadhannee baay'ee kaafannee jechuudha yeroo sanitti geessinannee guuhaanu uummattoota bakka baay'ee geessitanii asumatti haaduu hin jaan. Sari ammoo balisi hundi cirreessa jira kadhoome hun kaatee hiyyaati. Kabaayyaa yoomuus adda addaa hiyyaati jechuudha. Isaan akka malee amma rukutamanii jechuudha cabanii taa'u jiran mana tokko kan obsaa Iliyaas jedhama innis akka malee mataa kana keessa wasaan jaadhaan jijjiiranii jechuudha. Innis mana jira jechuudha. Obboleessi kee lubbuun dabre kun dhiyeenya kana bultii ijaarrate yookaan immoo akka fuudhe dhageenye? Sirrii anillee fuudheeti ji'a lama amma eega fuudhe haruusa jechuun haruusa taa'u jira. Fuudheeti baatii 2 fi 7 amma baatii 2 fi 7. Dhimma ajjeechaa iddoo adda addaatti raawwatame irratti kan dubbisne hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad tarkaanfiin bakka adda addaatti fudhatame madaalawaadha jedhu. Ibsinni baasii dogongoroota hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaa mirga hiriira nagahaa waamamee jira. Kan yaalame oggora moo hiriira jettee yoo ilaalamu oggora. Inni lammaffaa dogongorri isaa hiriirri kan taasifameef warri hiriiree hooggantoota paartii isaanii gannu haa dhiifamu jedhanii hiriiranii jedha. Namni to'annaa jala oolee waan miseensota yookaan hooggansa paartii waan ta'aniif seera cabsanii. Sadaffaan madda odeeffannoo isaa feesbuukiidha. Odeeffannoo argate kanaayyuu qaama dhimmi komiin irratti ka'ee waan gaafate hin qabu. Iddoo adda addaatti akka magaala Shaashamannee Awwadaa Gadaba Saasaa kanatti namoonni akka du'an odeeffannoon qabna. Koomishinichi illee humni poolisii humni nageenyaa humna barbaachisu ol fayyadameera waan jedhu kaaseeraasin gabaasni amma yoonaatti qabdan maayinni. Kuni maayinni oggoratu geejjifame karaa cufuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Qabeenya namaa saamuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Geejjiba caccabsuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Imaltoota bubuudhaaf beenzila xarmusitti naqamee kibriititti qabsiisanii yeroo makiinaa qabsanii itti darban nama hagamtu dhumuu danda'a. Makiinaa kan keessatti inni jedhamu hin madaalta. Kanarraa kaatee yeroo fudhatu makiinaan tokko nama 30 yoo qabate namni 30 baduurra namni tokko baduun dirqama ta'a. Kuni tarkaanfii madaalawaan qaamni nageenyaa fudhatanii jiraata. Kuni kaleessas boruus iftaanis kan itti fufuudha. Kanaafuu amma tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha naan jechaa jirtu? Tarkaanfii madaalawaa hin taane bakkeen itti fudhatame hin jiru. Kuni ibsuun hin danda'ama. Dodola irratti tarkaanfiin fudhatamee inni jira. Madaalawaatu fudhatame. Poolisiin madaa'ee jira. Kaabineen dhahameetiin ajjeefame jira. Nama ajjeesisan dhaabbachuu danda'an tarkaanfii fudhachuun yoo san ta'uu baate olaantummaan seeraa eessa jira. Jiraattota amma ka dubbisne keessaa fakkeenyaaf Awwadaayitti namni tokko harka duwwaa kan karaatti sagaleedhuma dhageessifachuuf harka duwwaa kan karaatti baane namni nu biraa rukutamee kufe kan jedhu kan akkanaafaa jira. Tarkaanfiin fudhatame hundumtuu madaalawaadha gaafa jettan wantoonni akkanaa hundumayyuu ilaalcha keessa galchitaniittu.
bakkeen komeen irratti jiru yoo jiraate gadi bu'anii ilaaluu hin danda'ama. Odeeffannoo qabuun immoo kan amma ati kaafte yoo si kaase madaalummaa kan hararratti tokkoyyuu gaafii tokkoyyuu hin qabu. Sababni isaa maa inni karaa cufamee karaa cufuu booda bira dabramee loltuu irraa meeshaan waraanaa dhahamee meeshaa waraanaa irraa fudhatanii isa jalqabaa irraa fudhatamee lammataa irraa fudhatamuudhaaf yeroo deemame inni sadaffaa bira jiru immoo tarkaanfii fudhatee jira. Bifuma wal fakkaatuun baankii cabsuudha. Gizee deebi'anii gizee afuraffaa irratti waan godhamu wallaallaan tarkaanfiin keessaa fudhatame. Sanuu qindeessaan laalamee keessaa fudhatame of eeggannaadhaan. Garuu fakkeenya kaasuun hin danda'u obbo Jibriil. Fakkeenyaaf gada basaasaatti imaamni masgiidaa tokko haadha warraasaa wajjin ka ajjeefame faatu jira. Kun ifaa amma akkamittiin tarkaanfii madaalawaadha jedhamuu hin danda'amu. Bakka tokkotti harcaatiin yookaan hanqinaaleen keessaa mul'atu hin jiru jechuu miti. Hin jiraata sun. Kanaaf wanni qulqullaa'u hin jiraata ammallee kana hin jedhaa jiru. Garuu yoo walitti hidhaatee ilaalte waan ta'e keessaa parsantiin olaanaan tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha jettee fudhachuu dandeenya. Tarkaanfii marsaa kana fudhatame keessaa tokko qulqullaa'uu qaba jedhee yaadu isa asaasaa kaatee amma kaafte. Isa asaasaa amma kaafte yaada lamatu jira. Yaadni tokko hawaasa kaatee amma kaafte kana. Yaadni biraa immoo inni caasaan nageenya yeroo socho'u imaamni kun baangaadhaan nageenyaa tokko reebee dhahee isa booda namni lammaffaa isa jiraa jiru tarkaanfii fudhatee tarkaanfiin sun immoo isaa fi maatii isaallee miidhe kan jedhudha. Caasaan nageenyaa sun immoo madaa'ee hospitaala jira. Kun itti gadi dhiqanii qulqullaa'uu barbaachisa. Lakkoofsaan hin beekama caasa nageenyaa yookiin qaama mootummaarra namni du'e kan jiraattota yookiin nama warra hiriira bahanirraas ka du'e lakkoofsaan gabaasni isin bira gahee jira hin beektu. Qulqulloofni sirriitti qulqulleessanii dhufuu barbaachisa. Sababni isaa bara kan ati sitti himamuu fi kan ati argitu gizee tokko garaagarummaa qaba waan ta'eef yeroo gurmaa'ee dhume isin ibsuu danda'a. Katumuraatiin ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee miidiyaaleen tarkaanfii ugguraa yeroo irratti fudhatame keessaa tokko ka ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwork istuudiyoon isaa Finfinnee jiru eega cufamee baatii lamaaf guyyoota muraasatu hafa. Daayirektarri itti aanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa obbo Wandoosan Andu'aalam OMN dabalatee miidiyaaleen tarkaanfiin irratti fudhatame filannoon hojiitti deebi'u harka isaanii jira jedhan Bizuu Warqa Olaanaatu dubbise. Miidiyaaleen tarkaanfii irratti fudhatame wajjin wal qabatee kana balleessitanii kana sirreessuu qabdan jennee waan kaafnee irratti xalayaa barreessineerraaf waan san irratti barreessine laalanii of sirreessanii gara qilleensatti deebina waan jedhu yaada yoo qaban jeesuun amma Oromootti dhumaa jira. Achii kaasee gara hojii deebi'anii jennee akka abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa. Garuu kun isaan harka jira. Fooyyeessanii daandiitti deebi'anii waan ummataaf waan biyyaaf ta'uu qabu hojjetanii pilaas komitmentiin hojiin galanii wajjin illee wal qabatee isa eeganii seeranaa eeganii hojjechuu fi yoo nu gaafatan ammallee saspeendi qabuun yaan ennaa dhumatu deebi'anii qilleensarra ba'uu danda'anii kun ka murtaa'u isaanumaa. Tarkaanfiin fudhatamee ture tarkaanfii yerooti jechuudha. Malee miidiyaaleen akka OMN kan amma Finfinneedhaadha hojii dhaaban. OMN dabalatee jechuudha. DW dabalatee biyya keessatti seera biyyattiitiin hojii hojjannaa jedhanii heeyyama kanurraa fudhatanii temporaarii saspeendi kagoon gara qilleensaa deebi'uu danda'an. Garuu gara qilleensaa deebi'uu fi xalayaa barreessine irratti kana darintaniiftanii seera kana cabsitaniiftanii jennee qabatamaan waan camsaasa irratti oolchan maal akka jedhan jechuu isaaniitiif immoo maal akka cabsan clearly barreessineerra. Isa sirreessanii rakkoo jiru furanii yoo dhufan welcome. Abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa kanuma barbaada. Miidiyaalee cufuudhaaf, miidiyaalee balleessuudhaaf, miidiyaalee biyyaa baasuudhaaf miti tarkaanfiin fudhatan. San booda adeemsa qaban sirreeffatanii qilleensatti deebi'uudhaaf ammas karaan banaadha jechuudha. Karaan banaadha. Nullee ka jajjabeessinu qofa utuu hin ta'in ka hawwinullee ka barbaannullee qilleensa irratti deebi'anii uummata isaanii biyya isaanii fedhii isaanii akka tajaajilan hawwinaa kanaafuu hin deeggarra. Xumuruu kootiin dura gamtaan Afrikaa tarkaanfii loltoonni maalitti fudhatanii fi hojiin isaan ammatti jiran kan fudhatama qabu miti jechuun maalii miseensummaa keessaa haqe. Fonqolchi mootummaa humna waraanaatiin gaggeeffamu yeroo ammaatti waan hojjetu miti. Hojiin akkasii dur hafee jedheera gamtichi. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenya ka galgala har'aa kana boru walitti deebina. Horaa bula.